Artist Yosan Getahun Afro fi akkasumas illee galma seenaa sirba galaanaa wajjin baasan keessatti qeeqa namoonni qabaniif deebii kennedha. Ashamaan harka fuunee akkam jirtu siniin jecha har'a immoo odeeffannoo haaraa waa'ee artistii keenya jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e artistii Yosan Getahun deebii Afro fi akkasumas illee sirba isaanii isa haaraa galma seenaa jedhu irratti ilaalchisee deebii bareedaa waan inni jedhee fi viidiyoo kiliippii inni jedhe hunda isaa isinii qabannee dhufnee jirra. Egaan amma dhumaatti nu wajjin tura. Warroonni chaanaalii keenya haaraa taatan immoo akkuma beekamu sabiskiraayib, laayik, sheer gochuun nu cina daawwadhaa isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenya gara odeeffannoo har'a qabannee dhufneetti sinaa dabarsu. Egaan akkuma hundi keessan nu beektan dheengadda kana artistii jaalatamaa fi beekamaa kan ta'ani artistii Galaanaa Gaaramsaa fi artistii Yosan Getahun Afro Daasxaal kan jedhee sirba Itoophiyaan kufteetti kan jedhu irratti illee sirbaan deebii laatanii turan jechuudha. Guyyaa lama gidduutti sirba hojjetameeni. Egaa sirba sana irratti illee kan uummanni jaalates jira, kan qeeqanis jiru jechuudha. Isa irratti ilaalchisee Yosan Getahun as bahuudhaan illee gara miidiyaadhaan Afroofis illee akkasillee namoota warroota sirba sana qeeqaniif illee deebii ga'aa fi quubsaa gara miidiyaa kennee jira jechuudha. Egaa akka Yosan Getahun karaa miidiyaatti dubbateen teediin biyyi duuteetti yoo jedhu ani immoo biyyi koo hin duune jirti jedhee namana. Aartiin akkuma teediif hayyamteef anaafis mirga yaada koo ibsachuu naaf kenniti jechuun illee yaadota hedduu waa'ee Itoophiyaan kufteetti Teedii Afroo albama isaa sana keessatti kaasee irratti illee ilaalchisee wanta ta'e hedduu gabbaasee illee dubbateera jechuudha. Keessumaayyuu warroota sirba galma seenaa ta'e galma seenaa Yosan Getahunii fi Galaanaa Gaaromsaan hojjetame irratti illee namoota qeeqanii illee akkasumas illee deebii isaa laatee jira jechuudha. Keessumaayyuu biyyi Itoophiyaa hin kufnee biyyi koo jirti kan jedhullee yaada hedduu bal'isee illee dubbatee jira jechuudha. Egaan isin immoo yaada keessan kanarratti maal jettu? Wanti kun gaariidha moo akkamii kan jedhullee yaada keessan immoo koomentii jalatti laachuu hin dagatinaa isiniin jecha. Egaan daawwattoota keenya odeeffannoon har'a qabanne immoo kana ture. Hamma xumura qophii keenyaatti immoo waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha. Viidiyoo kan biraan immoo amma walitti deebinutti gama kiyyaan nagaatti.